gatii kee yoo beekte hamma geessuu fi hamma hojjettu walumaa galatti gatii kee yoo beekte jireenya kee keessatti wanti lafa ati yaadde si daangessu tasumaa hin jiru jechuudha. Inni guddaan maal beekuu qabda? Gatii kee beekuu qabda. Bakka oolmaa kee beekuu qabda. Eenyufaan akka oolte beekuu qabda. Kana hin gootu taanaan gatii kee hin beektu taanaan akkanumaaf jechuudha dhama'uun kee homaa gatii hin qabu jechuudha. Namoonni tokko tokko ilaalcha ofii isaan qabanii ilaalcha bakka gadaantummaa of tuffatu nama gaditti of ilaalu. Ani iddoo sun hin ga'u jedhanii of madaalu. Ani immoo wanta akkasii naaf hin malu. Uffannaan akkasii naaf hin malu. Dubbiin akkasii naaf hin malu. Yaanni akkasii naaf hin malu jedhanii maal godhu of tuffatu jechuudha. Inni kun immoo ofii keenya of tuffanna taanaan ofii keenya ofii bakka hin laannu taanaan eenyutu ollu qaba. Eenyu kan bakka nuuf kennuu danda'u. Kanaaf maaltu nurra jiraata? Ofii keenya of tuffachuu dhiisuu qabnaa jechuudha. Nagaa kollee hin daganne. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu baga nagaa nuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akkasuma immoo laayik gochuun viidiyoon keenya isin ture immoo hiriyoota keessanii shoor gochuun maatii ta'aa nutti dabalamaa isiniin jenna. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a mata duree haaraadhaan isiniif dhufee jira. Of tuffachuu keessaa bahuuf maal gochuu qabna? Ilaalcha of tuffachuu keessaa bahuuf maal gochuu qabna kan jedhu qabxii 5 irratti hundaa'een isiniif qabadhee dhufee jira. Kanaaf amma dhumaatti na waliin tura. Inni arfaffaa fi inni shanaffaa sirriitti jireenya keessan irratti advaanteejii qaba yookaan jireenya keessan irratti faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namoonni keenya tokko tokko jireenya jiraannu keessatti of tuffannaa gadi of qabna. Bakka namni tokko ga'ee ga'uu hin dandeenyu jenna. Kanaaf immoo kana keessaa bilisa bahuuf of tuffachuu dhiisuu irraa bilisa bahuuf maal gochuu qabna? Qabxiin tokkoffaan gatii keenya hubachuu yookaan gatii keenya beekuu qabna. Kana gaafa isiniin jedhu namoonni tokko tokko gatii isaanii hin beekan. Hamma baaftu madaalarra keessa hin beektu. Gatii kee hin beektu taanaan immoo jireenya ati dachee kanarratti jiraattu jireenya zim jedhanii yookaan bu'aa tokko toon agarsiisiin darbanidha. Namoonni tokko tokko akkamitti of madaalu? Abbaa qabeenyaa tokko gaafa arganii ani immoo yookaan abbaa qabeenyaa ta'a jedhanii yerootti of ani hamma nama kanaa hin ga'u jedhanii yerootti of madaalantu jira. Isinii galee kanaaf maal gochuu qabna? Gatii keenya beekuun nurra jiraata. Ati gatii kee yoo ol kaaftee namni dhufee gadi si deebisu hin jiru. Gatii kee yoo ati gadi buufte immoo namni dhufee ol si kaasu hin jiru. Sababni isaa iyyuu ati ofii kee gatii kee gadi buufteetta waan ta'eef. Kanaaf maal gochuu qabna? Gatii keenya beekuu yookaan hubachuu nurra jiraata. Inni lammaffaa wanta hojjechuu feene irratti hojjechuu yookiin ofitti amanamummaa qabaachuu gaafa suni of tuffachuu keessaa baata. Fakkeenyaaf ani yuutuubiidhaan hojjedha jedhee murteesse yoo ta'e murtoo kootti duubatti yoo deebi'uu baadhe of tuffachuu keessaa bahuu kooti kun. Garuu immoo ani yuutuubii jammaree yuutuubii yoo dhiise yookaan jecha namaa dhagahee dubbii namaa dhagahee yoo dhiise of tuffachaan jiraachuudha. Jedhanii yerootti of jibban. Kanaaf maal gochuu qabna? Of tuffachuu keessaa bahuu fi wanta hojjettu tokko irratti xiyyeeffattee irratti karoorsitee nan hojjedha galma nan ga'a nan danda'a jettee ofii kee yoo of jajjabeessite ofii keef yoo bakka ofiif laatte wanta hojjettu sun boru akka itti har'a dadhabbii yoo qabaate iyyuu boru akka itti milkooftu yoo beekte wanti akka ati hin milkoofne si taasisu tokko iyyuu hin jiru. Akka ati hubannaa kana keessaa hin baane si taasisu tokko iyyuu hin jiru. Gaafa kana gaafa ofii keetti ofitti amanamummaa qabaatte wanta kana nan hojjedha jettee gaafa karoorsite wanta hojjette sun irratti immoo galma yoo geesse of tuffachuu keessaa baate. Kanaaf
of tuffachuun yookaan gatii ofii gadi buusuun yookaan jireenya keenya keessatti ilaalchi nuti ofiif qabnu madaalawaa ta'uu qaba. Inni sadaffaa akka amantii ofiitti jiraachuudha. Akka amantii keetti yoo jiraatte of tuffachuu keessaa baata. Sababni isaayyuu ani mucaa musliimaa ta'ee akka mucaa kiristaanaatti jiraadha yoo ta'e of tuffachuu koo agarsiisa kun. Maaliif? Maal jedha seetan Oromoon akka abaluutan sirbaan morma nama jallisaa jedha. Kanaaf ani mucaa musliimaa ta'ee akka mucaa kiristaanaa tokko ollaa keenyarraa surree uffattee faa jettee deemte yoo ta'e ani immoo mucaa musliimaa ta'e akkasuma hin deema yoo ta'e of tuffachuu koo agarsiisa kun. Garuummoo akka amantii kootti yoon jiraadhe gadi jedhee uumaa koo kadhachaa yoon jiraadhe of tuffachuu keessaa bahuu agarsiisa kun. Kanaaf maal gochuu qabna? Inni sadaffaa akka amantii keenyaatti jiraachuun irra jiraata. Inni arfaffaa bakka oolmaa ofii filachuu. Bakka oolmaa kee hin beektu yoo ta'e of tuffattee jirtaati. Garuu bakka oolmaa kee beekta taanaan iddoo qabda yoomiyyuu. Fakkeenyaaf namni tokko waan mana bunaa taa'ee wayifaa fayyadamu mana bunaa teessee wayifaa fayyadamta taanaan of tuffattee taati. Sinii galee garuummoo haalli kee deemsi kee eenyummaan kee ilaalchi kee kan namootarraa adda yoo ta'e kan namoota ollaa keerraa adda yoo ta'e hawaasa naannoo biratti hin jaalatamta yoo ta'e namoota biratti hin kabajamta yoo ta'e waan gaarii hojjetta yoo ta'e of tuffachuu keessaa baatee jirta. Garuummoo akka namni tokko naannoo keessanii nama arrabsutti jiraatta yoo ta'e akka namni tokko naannoo keessanii nama tumutti jiraatta yoo ta'e akka namni tokko naannoo keessanii uffata gaarii uffatee deemu akkasumatti jiraadha jettee yaadda yoo ta'e of tuffachuu kee agarsiisa inni kun. Sababni isaayyuu oolmaa kee hin beektu waan ta'eef. Kanaaf bakki oolmaa ofii murteessaadha. Bakka oolmaa ofii filachuun gaariidha. Yeroo ofirratti xiyyeeffachuudha. Jireenya ofii gara fuulduraatiif fiiguudha. Eenyumaaf bakka kennuu dhiisuudha. Yoo kana goone of tuffachuu keessaa baanee jirra. Garuu nuti haasaa namaa dhageenye jecha namni jajjaru dhageenye waan hundumatti hin qabamna yoo ta'e waan namni tokko godheef goona yoo ta'e waan namni nuti tokko nuti dubbateef dubbanna yoo ta'e of tuffachuu keessa jira. Kanaaf wantoota akkasii keessaa bahu of tuffachuu gadi of qabuu keessaa bahuu fi bakka oolmaa ofii filachuu. Fakkeenyaaf ati nama jabaa faana yoo oolte sammuun kee akkuma nama jabaa sunitti yaada. Nama kana qaqqabuuf fiigda. Garuu immoo ati durriyyee faana oolta yoo ta'e nama caatii qabu nama dhugaatii dhugu faana oolta yoo ta'e ati sammuun kee isuma yaada malee differeensii garaagaraa wanta ati yaaddu hin jiru. Nama sun irraati adda wanta ati yaaddu tokkollee hin jiru. Kanaaf bakka oolmaa ofii filachuun gaariidha jechuudha. Inni shanaffaaf inni dhumaa waan beektu irratti xiyyeeffachuu yookaan wanta yaadde tokko irratti xiyyeeffachuu. Fakkeenyaaf namoonni tokko yoo laalle karoora siif baasuu danda'u. Kana godhi sana godhi siin jedhanii si qajeelchuu danda'u. Ati immoo gorsa isaanii sun dhageessee hojjettee yeroo itti milkooftu jira. Garuu immoo namni sun ofiisaa karoora baasee karoora sun itti galma hin ga'u yoo ta'e namaaf karoora baaftee namni galmatti ga'a. Ofii kee immoo karoora ofii baaftee galma ittiin geessu yoo taate of tuffattee jirta jechuudha. Kanaaf
wanta karoorsite tokko irratti xiyyeeffachuun sirra jiraata. Wanta karoorsite tokko irratti teessee murteessuu, ofii kee of ta'uu, yaaduu. Wanta kana yoo hin godhe nam milkeessamoo nam milkeessu jettee irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu qabda. Gaafa sana of tuffachuu keessaa baata. Garuu baatee haaluma jirtu keessa teessee hojii tokko hojjetta yoo ta'e, hojii sun irratti xiyyeeffannoo qabdu yoo ta'e, fakkeenyaaf mana bunaa tokko bantee mana bunaa kun bariidhaan banama. Ati garuu sa'aatii 5 sa'aatii 6 irratti dhuftee banta yoo ta'e xiyyeeffannoo irratti hin qabdu. Kun immoo gara kufaatitti dinagdeen kee akka kufu namoonni naannoollee amma jedhanii si bira darbanitti hamma kanatti deemuu danda'a. Kanaaf maal gochuu qabda? Wanta hojjetu tokko irratti xiyyeeffachuu. Har'a fixa jette taanaan yeroo biraa ittiin dabarsiin har'uma akka fixuuf karoora irratti baasuu qabda. Fakkeenyaaf namni lafa qotu tokko daarii dhaabbata. Hamma iddoo kanaatti qoteen xumura jedhee murteesse taanaan hamma isa xumurutti hin hiiku yookaan qotiyyoo addaan baasu. Kanaaf akka kanatti karoorfachuun namarra jiraata. Kanaaf hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Of tuffachuu keessaa ittiin bahuu dandeessu jedhee kana yaadu maloota kana fayyadamuu dandeenya. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Turtii gaarii qabaadhaa.